Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu ijoollee keenya naguma. Warri gadiin bira dabarfadhaa yoo barbaadan, warri jadiin immoo na dhaggeeffadhaa. Walla waan tokkoon isin hima. Ijoollee reef biyyaa baatanu waan tokkoon isin hima. Amma maal jetti kaleessa gaafa ramadaana guyyaa tokko mana araba qaalittiin haadha qaalittii kootii deemnee turre. Saraanyaa wayii dheengadda maktabarraa fudhatte dullattiini. Furatte Itoophiyaa keenya. Jalaman maktaba ke intini taay dalagaa dhabee jette dhufte yeroo dhuftu subhanallah rabbiin aayilaa hedduu isii fuudhe maatiin nama kanaa guddaadha dolloota bira ijoolleen illee achitti wal ga'anii dhayxee maallaan jettee ati akkamii obsitee biyya kana waggaa kana hunda dalaydee naan jettee waggaa kana hundan jiraanuu jennaan dheengadda dhuftee amma akkana boochaan jedheeniin dhaabii dadhabdee miilli irratti ta'e miila koonna dhukkubeettee boosse ijoolleedhaa reef biyyaa baatisi. Jannani habibti reef biyyaa baata miilli nama dhukkubaa duudin nama dhukkubaa mataan nama dhukkubaa tokkoffaa maal isiniin jechuun barbaada arabni dadhabda isiniin jettu shaqaala jechuun maali beektan kilmaa shaqaala jedhuun isinii hima shaqaala jechuun waan banamee taa'u tokko waan ifaa kana beektan miti lambaa kaaraba mabraatii kana mabraatiin kun yoo banaa jiraate shaqaala jedhama. Incufamu yaani shaqaala jechuun kalmaa shaqaalaa kuni waan kalas waan 24 isaa hojjetu malee waan cufamu miti jechuu kooti walii galatti. Araba biratti shaqaalaan hin dadhabdu, hin raftu, hin nyaattu, hin dhuydu. Kun beekamaadhuma. Maal jetti gaafa ramadaana guyyaa tokko anasiin qodaa dhiqaa waan dalagan hunda isaa fudhatanii deemanii naallee waan tokkollee mucaan kun hin soomaa jirti jedhanii illee naanaan beeknee jette. An tokkoffaan wali isinii warri afaan hin beekne kuni yoo aramni akkas isin gootu ta'e aram tokkollee nama kennitii tokko nama dhowwatti yeroo isin akkas hin gootu shorbaa keessatti distii keessa yoo nafee hin sodaatina shorbuma sana taa'ee buufadhu dhugii tamra abbaa tokko fudhadhu nyaadhu bishaan itti dhugii waa siirallee dhabde jechuudha. Dhugaadha aramni rama yaadattu ofiiyyuu qonqoosii malee amma siin hankootii kunoo cobbuudha. Anuma sawaabeeku kana iyyuu jechuudha. Nyaata kana nan dalagaa miti. Yeroo azaanamuu kee kushiinaa dhuftee waan hunda walitti qabattee kuchi garuu oguma ta'e barbaaddadheen yeroo beeleetti fudhadhee nyaadhaa jechuudha. Ansilaa waan nyaata godhaa ooluuf natti hin tolu yeroo galgalaa jechuudha. Kanaaf ennaani arabni dadhabda siin jedhu. Masala nama meelaalaa yoo ka'ee wanti ulfaataan tokko dhufee waan akkas ta'aanaa kana ituu ilmaansii gurguddaan ta'anu naadii shaqaalaa jennaan shaqaalaan gadi buutee dhuftee fuutee hojii sii gadhiifte leesh shaqaalaa giidoo qabdi jechuudha ilmaansiirra. Ilmaansii kana qusatteetii shaqaalaan kun dhuftee gaazii kana fuutee ol galchiti. Maaliif garuu kun shaqaalaa birrii kootii hin dhabdi akkuma ilmoo siitiin isaanu amma kalas shaqaalaan giidoo qabdi jara biratti shaqaalaan hin dadhabdu. Giidoollee gawii shaqaala gawii siin jedhanii bar shaqaalaan giidoo qabdi jedhu. Kanaaf ennaan isiniin jedha warri reef biyyaa baatanu eega sila biyyaa baatanii obsaa sabaraa jiruun biyya namaa sabrii barbaada obsa barbaada. Biraa furguggee gad jedhanii dabarsanii waan sila biyyaa baataniif amma galmaan ga'attanutti sabaraa asiniin jechuu kooti. Maaliif obsa barbaada? Boochee mucaan suni maaliif boochareen jedheen utuun biyyaa ba'u dhiisa barumsa koo qixxeetti kuteen biyyaa ba'ee jette. Nu hariinuu akkuma keetii kana bir. Nu hundinuu jechuudha utuu biyyaa ba'u namni hin gaabbine jira garuu dhugaa rabbii biyyaa isa ba'u dhiise utuu biyyaa ba'u baadheedee namni hin gaabbine jira. Hin jiru hundi keenya akkuma kana gaabbine. Anumti kun amma biyya namaa ture wallahi dhufee biyya kana dhufee baatii 3 fixee nagalchitan maleedhe nagalchuu diddi. Yeroo sana maktab namaa kun illee jiru akka kan keessanii sin amma alhamdulillah sinii ta'uu dhabu maktabalti dawwalatanii maktaba dhayxanii sinii ta'uu baatuun qayyarattanii keenya gaafa sana maali beektu waggaa lamman kee fixee tokkoon biyya galuu kanuma. Kana sinii jechuu kooti sabaraa sinii jechuu kooti walumaa galatti ijoolleen jadiin reef dhuftanu obsa rabbi sinii fakennu sabrii rabbi sinii fakennu sabaranu malee keessan dabarfatanu waa hunda keessa namatti tolu fuula dhiqatanii jettee Oromoon. Nutti toleennaani miti wanti nu biyya namaa kana keessatti dhimee keenya finne nu ariinu jaallannee miti jireensi hin guutuu jaallannee biyya namaa kana keessallee ta'an jiru siniin jechuu kooti. Ala kullin yoo aramni waan akkas ammasiin jettu kana siin guutu waanuma ta'eef fudhadhaa nyaadhaa siniin jechuu kooti ijoollee keenya. Wallaahi rabbiin obsa sinii fakennu. Nutti baranne nuyi qaama nuu ta'e warra reef dhufuufan jedhee malee. Ashamaa kam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu ani nagaa kooti galata waaqayyoo isinillee
baga nagaa taata sinin jecha egaa hordoftoota koo warra channel kiyya faaraa taatan immoo subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'a warra ta'aa jirtan galatooma ulfaadhaa waaqessinaa eebbisu sinin jecha jaaladha egaa ka hordoftoota koo akkuma viidiyoo dura argitetti buletin keenya tokkollee gorsa nu dabarsteerti galatooma ulfaadhu akkasuma illee immoo irratti dhaamsa xiqqoo sinii qaba ijoollee keessattuu haarawa dhufanii wantoota adda addaa hin beekne mana keessatti waan baay'eetu jira jechuudha ijoolleen keessattuu addisii dhuftan jechuudha dhugaadha waan amma buletin keenya jettee ijoolleen waan ejjetanii yookiin hojjettee akka ejjettee sa'aatii 24 ejjettee sa'aatii baay'ee ejjetanii mana biyya keenyatti hojjechuun hin jiru akkuma beekamu biyya keenyatti hagamumatti wanti hojjetus isas ta'a hojjetawan maaliif mana keeti waan ta'eef garuu biyya kana keessatti dhaabattee hojjechaa sa'aatii 24 mana kana keessa olii gargalaa oolta jechuudha dhugaa dubbachuu fi isaan fadhii isaan uunu keessa turre kanaayyuu yeroo akka malee ejjechaa oolu nu dhukkuba jechuudha keessattuu sa'aatii ramadaanaa kana lolli nama dhukkuba akkuma beektan maaliif ejjechaa hanatamaa hojjetama nyaanni waan ta'eef jechuudha. Innaa kanaaf obboloota kiyyaaf anillee dhaamsa xiqqoon qaba dhaamsi sunillee maalidha akka obboleettiin keenya tokko akkuma isheen jettee lukana dhukkubaa erga dhufteera ji'a sadii keessatti lukana dhukkubaa jette obboleettii keenya bichaa muti anaayyuu dura mucayyoon obboleessa kiyyaa innaa mucayyoon obboleessa kiyyaa tokko asii fidee jira siniin jedheen jira yeroo darbe innaa isheen illee maallaan jettee akka mucayyoo kanaa reefi erga dhuftee amma ji'a 5 keessatti ji'a 5 kana keessatti lukni na dhukkubaa naan jetti beektanii sa'aatii ramadaana kana keessa lukni na dhidhiita'ee na dhukkubaa naan jetti innaa maaliif seetanii dhugaadha waan addisii dhufaniif isaan dhukkubuu danda'a jechuudha dhugaa dubbachuu fi si dhukkubaa lukni gizee amma yeroo kaanii fi yeroo ramadaana kanaa yuuni umti keessa turreeyyuu tokkoo miti jechuudha maaliif maaxibaa keessa hojjechaa oola waan ta'eef nama dhukkubaa jechuudha kanaaf immoo obsineeti waa hunda dabarsineeti malee nama hin dhukkubaa ta'ullee immoo obsanii dabarsuudha jechuudha kanaaf obboleewwan koo keessattuu yeroo warroonni addisii dhuftanii obsaatii dalagaa malee kanaaf obsaatii dalagaa isiniin jedha obboloota koo kanaaf immoo jennaan isin akka nuyiitiyyuu miti informationii baay'ee namarraa argachuu dandeessanii akkamitti obsitanii daldanii hanga kana geessan jettanii nurraa fudhachuu informationii dandeessu akkamittis immoo obsuu qabdanii gorsa garaagaraa dhaggeeffachuu qabdanii isiniin jedha obboloota koo obsaa dabarsa waa hunda obsanii dabarsan jechuudha nuti kan keessa dabarre akka ammaa kanaayyuu wanti hundi hin tolle waan ta'eef boo'ichaan darbine jechuudha waan yoo jarri nu aarsillee hin boo'inyeetuma namatti mannu namatti obsinu qabnu waan ta'eef boo'inyeetuma dabarsine jechuudha kanaaf immoo isinillee akkas dabarsaayi obsa nama barbaachisti jireenyi obsa si barbaachisaa akkuma garaan keenya ta'e osoo hin taane baqa obsiteeti jechuudha garaan keenya kun har'uma tana ka'ii baranne jedha garuu obsinee keessa darbuu qabaanna isin jedha obboloota koo kanaaf kun dhaamsi kun obboloota koo ijoollee haarawa dhuftanii shamarran akka keenya haarawa dhuftanii mana madaabii keessa jirtan kan haarawa dhuftanii jechuudha kanaaf dhaamsa kana isinii dabarsuu barbaade isin jedha obboloota koo obbolooti keenyattillee galatoomii isin jedha hanga viidiyoo biraatti walitti deemutti immoo viidiyoo kanaan turtii gaarii isin jedha laayik shaarii gochuun dagatina ulfaadhaa galatooma